Raadiyoo Simbirtuu. Har'a guyyaa kamisaa gaafa muddee 15 bara 2016 xumura waggaa kanaa gahuudhaaf torbee lamannoo hafa. Guyyaa kamisaa immoo kan dhiyaatu qophii simbirtuuti kun. Qophiin simbirtuu har'a akkuma innaa kaanii oduu biyya keessaa isin ageessisuudhaan tokko jennee eegallee sirba isin bohaarsu moo tokko gurra isin buufna. Itti aanee qophii imalaa qabannee dhiyaanna. Qophiin imalaa keenya har'aa waan inni xiyyeeffatu wanta lamarratti. Tokko amantiin kiristaanaa waa'ee qabsoo bilisummaa waa'ee mirga dhala namaa irratti waan jedhu qaba. Kanaan wal qabatee abbootiin amantaa fi hordoftoonni kiristaanaa Oromoo dhimma qabsoo Oromoo kana akkamitti ilaalu ka jedhu irratti luba tokko keessummaa godhannee dhiyaanneerra. Kana malees immoo haala yeroo ammaa Oromoo diiyaasporaa keessatti deemaa jiru irratti illee waan isaan faana mari'anna jechuudha. Hanga xumuraatti yoon waliin turtan warraa hubattu ka jedhu abdii keenyadha. Hunda kan dursu garuu oduudha. Balaa bubbee godina Arsii keessatti qaqqabeen namoonni 32,000 caalan gargaarsa tokkollee hin arganne jedhame. Maddi keenya ijaan arge aanota Hexxoosaa, Digaluu fi Xiijjoo, Muneessaa fi Leemoo keessatti bubbeen hamaan mana diigee midhaan isaaniillee ooyiruu irratti balleessee jira jedhan. Balaan kun erga qaqqabee torbeen tokko darbullee hanga ammaatti mootummaan maal taatanillee isaaniin hin jenne. Namoonni 30,000 caalan kun bakka qubatanii fi waan nyaatan hanga ammaatti dhabanii rakkoo keessa jiru jedhanii hojjetaan mootummaa gara godina kanaa deemanii ijaan arganii nutti himan. Mootummaan isaan daggateera jedhanillee. Godinni Arsii dhiyaammoo hongeetiin ammallee hubamaa jiru jedhani maddi keenyi tokko. Erga fincilli xumura gabrummaa godina sana keessatti ka'e mootummaan gargaarsallee irraa kuteera jedhani kan ijaan argan. Beelladaa fi namarra miidhaa cimaatu gahaa jira jedhame. Mootummaan Itoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa ba'e fincila Oromiyaa keessaa balleesseera yookaan immoo laaffiseera jechuun bu'aa qabeessummaasaa dubbataa jiru. Qeerroon godinoota adda addaa immoo hunda keenya hamma hiitanitti yookaan immoo hunda keenya hamma fixxanitti mirga keenyaaf yoomiyyuu hin ciifnu jechaa jiru. Hidhaanis godinoota garaagaraa keessatti itti fufee jira. Finfinnee, Amboo, Naqamtee, Haromaayaa, Shaashamannee, Muugar, Sabbata, Jimmaa, Gullisoo fi Calliyaafaa keessatti dargaggoonnii fi daldaltoonni guyyoota 5 darban kana keessatti illee komaandi poositiitiin qabamaa turan. Labsii ba'ee mormuudhaan walitti qabamtaniittuu fincila kakaasuuf jettuu barreeffamni adda bilisummaa Oromoo isin hirkatti argameera. Caasaa qeerroo keessa jirtuu fi sirba baastaniittuu kan jedhu artistoota Oromoo Finfinnee keessaallee dabalatee warri hidhaman hedduudha. Godinoota garaagaraa keessatti fincila xumura gabrummaa eegalame sana bifa ijaarameetiin itti fufuun dirqama keenyadha jedhu qindeessitoonni qeerroo bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa. Komaandi poostiin garuu irra aanneerra jedhanii dubbataa jiru jedhe oduun keessa isaaniitii bahee nu qaqqabe. Harargee dhiyaa keessatti yeroo fincila xumura gabrummaa sana qabeenya gubate uummanni akka kafalu jechuudhaan jiraattonni magaalaa Qunnee fi naannoo ishee humnaatiin gaafatamaa jiru. Qeerroon godinichaa aanaa Gammachiis keessatti uummanni warshaalee fi waajjiroota gubatan deebisanii akka bakka buusaniif mana manatti qarshii 350 itti ramadamee jira jedhe. Gandoota kan akka Siree Guddoo, Waleensoo Dafoo, Kassee Hijjaa, Rookeelee Haara Baafannoo fi magaalaa Qunneefaa keessatti dabballoonni bulchitoonnii fi komaandi poostiin jiraattota achi hin kaffallu jedhan hiraarsaa jiraachuutti himama. Akkuma godinoota biroo qeerroon godina Harargee dhiyaas falli tokkichi nu baasu wal qabannee bakka cufatti fincila eegallee bifa haaraan itti fufuu qofadha jedhu. Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaattiin dursitee sabaa himaalee hawaasaa cuftee turtee jedhanii dhaabbilee mirga dhala namaaf baabsan lama. Amnesty International fi Open Observatory of Network Interference akka jedhanitti mootummaan WhatsApp fi marsariitii 16 ta'an wayita fincilli xumura gabrummaa baatii dheeraa biyyattii keessa deemaa turanillee cufaniiru ittiin jedhan. Karaa kanaatiin odeeffannoo mormitootaa fi falmitoota mirga dhala namaa argataniiru jedhan.
Onkoloolessa keessa erga yeroon labsii hatattamaan ba'ee hanga dhiyeenya xinnoo gadhiifamuu jalqabeetti bilbilli harkaa yookaan moobaayiliin illee cufamaa turuu eeranii jaarmaaleen kun lamaan. Itti aanaan dhimma kominikeeshinii mootummaa obbo Muhammad Sayyid garuu biyyittii sana keessatti moobaayiliinis ta'e intarneetiin takkaa cufameen beekuu jedhani Associated Pressitti. Itti gaafatamaan kominikeeshinii mootummaa sanaa duraanii obbo Geetaachoo Raddaa garuu wantichi dhugaa ta'uu amananii ta'us yeroo gabaabaa keessatti ni furama jedhanii akka dubbatanii ture eereera Associated Press kaleessa malee eengadda. Dhumarratti qondaalli Ameerikaa tokko hojii guyyaa 4tiif Finfinnee seenan. Ministeera dantaa alaa biyyattiitti itti aanaan dhimmoota dimokiraasii mirga namaa fi hojii obbo Malinoviskii hamma sanbata iftaaniitti qondaalota mootummaa Itoophiyaa garaagaraa dubbisuudhaaf karoora baafataniiru. Roobii kaleessaa Finfinnee kan seenan qondaalli kun waa'ee qabinsa mirga dhala namaa fi bulchiinsa biyyattii keessa jiru irratti qaamota adda addaa dubbisuudhaaf deemu. Qondaalota mootummaa gara olii jiran dabalatee qaamota hawaasaa, mormitootaa fi bulchitoota aanaalee fi gandootallee ni dubbisu jedha ministeerri dantaa alaa Ameerikaa ibsa baaseen. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya ammaa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti dabarra. Amantiin kiristaanaa waa'ee bilisummaa fi dhiitamuu mirga dhala namaa maal jedha? Ijabbaa gatiitiin hoggaa laallu kan Oromoo maal keessa jira? Kanarratti xiyyeeffata qophiin imalaa. Shakarreessa gowaana duuloomsu addaan nu fageessa wantuu natti walaa garreessa. Gadiin fakkaatini ulee bontuusa garaan jabaatini ansi malee jiru narraa fagaatini. Bareeda bareedamaa gaafara yoo maal godhe garaan keenanaa. Silaa taa'e si wajjin haasa'oo garaati jedhee butee naabaa. Eegi balee gara ishoo waliin bashannana. Dhuguma fuudhee anaatti waliin uyaana. Eegi balee gara ishoo waliin bashannana. Dhuguma fuudhee anaatti waliin uyaana. Shakarreessa gowaana duuloomsu addaan nu fageessa wantuu natti walaa garreessa. Wabe fikannale bareedu saboonti tibale kamaaf qalbii kiyya sumaan nasabale. Sini garbungu numa shakarreessa gowaana duuloomsu addaan nu fageessa gonaana sinimi walaa garreessa. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa qabna sarararraa Ameerikaarraati. Ameerikaa eessarraa fi maqaan isaanii fi eenyummaa isaanii siinuu ibsu. Haala yeroo irratti kan mari'annu keessummaa keenya guddaa galatoomaa sarararraa.
Galata argachuu dansu maqaan koo Filashii Booranaan jedhama. Duuba waldaa Oromoo kan Daalaas Teeksaas jiru biyya Ameerikaa keessa. Barumsi koo akkuma sadarkaa tokkoffaatti ta'een seeminaarii kan jedhamu waldaa Kaatolikii keessatti galee booda filsifannaa fi teewooloojiitiin digirii koos jalqabaa argadhee jechuudha. Digirii lammaffaa maastarsi digirii jedhamuuf immoo biyya Ameerikaa New York St. John's University kan jedhamu tokkotti xumure karaa Educational Administration and Supervision kan jedhamu. Diinko guutuu nama amantaa irratti. Mata dureen har'a mari'annu amantaa fi dhimma qabsoo Oromoo walii qabneet ilaalla. Keessattuu kan sin laallatu irratti. Kabiraa immoo gara dhumaa irratti kan laallu waa'ee haala diyaaspooraan Oromoo biyya alaa jiru kana irrattidha. Haala yeroo ammaa kana irratti. Mee isa jalqabaatti galuuf dhugumadhaa Oromoonni hedduun amantaa kiristaanaa gosa adda addaa yoo qabaatan malee Oromummaa isaaniif kan lubbuus dhaban kan dirreerattis biyya keessattis wareegama falaa jiran kan hidhamanis kan biyya alaa ta'anis amma danda'anitti mirga saba isaaniifis kan falman hedduu jira. Akkuma kana immoo warri nun laallatu waaqni addan qoodiin jedheeraa jedhanii mana galanii taa'an gariin immoo afaan Oromoo dubbii kan qaana'an mandara biraa deeman gariin immoo kitaabni qulqulluyyuu akkasiin jedhu warri jedhan faaju. Mooraa biraa keessatti immoo warrumti kitaaba qulqulluu kana baatanii fi amantaa kiristaanaa hordofan wayita isaan alaabaa biyya isaanii uummanni isaanii waggaa miidhamu waggaa bira dhaabbatanii falman biyya adii kana keessattis waan godhamu quba qabdu. Mee jalqabaaf sagalee Waaqayyoo keessatti waa'een garbummaa jira maal jedha akka walii galaatti luba Silash? Gaaffii gaariidha. Egaa jalqaba duraa Waaqayyo erga nama isa isaa fakkaatti isaatti uume namni qaannoodhaan yookaan rakkina tokko malee akka jiraatu lafa gaarii keessa lafa jannataa keessa isa kaa'e. Dhuma sinii ayyameera nyaadhaa dhugaa gammadaa jedhee garuu waan tokko hin tuqinaa jedhe. Ija muka tokko isaanis itti bareedee seexanni yookaan hafuurri hamaa keessa galeetu lakkisaa nyaadhaa akka beekaa taatan akka caalaa akka Waaqayyoo beekaa taatanii hin taatu jedhee turraa kaachisee ergasii kaasee addunyaan kun wal'aansoo hamaa fi gaarii keessa jirti. Erga namni cubbuu jalatti kufee meeshaa seexanaa sana ta'eeti kaasee namoonni baay'ee nagaan hojjetani. Kanaaf Waaqayyoo karoorfate saba koo garbummaa keessaan baasa luban baasa jedheetu fayyina biyya lafaa jedhamu kun saba cunqurfamaa saba garbummaa jala bulaa ture saba Israa'eliif dhufe jechuudha. Sabni Israa'el akkuma kitaaba keessatti beeknu biyya Gibsi keessatti garbummaa jala turan. Isaaniif furuudhaaf isaaniif luba baasuudhaaf isaaniin gurmaduu baasuudhaaf Waaqayyo yeroo jalqabaa namootatti dubbate jechuudha. Kanaaf ammas taanaanii gabaabsuudhaaf Waaqayyo sabaaf sablammii addunyaa kana keessa jiru afaan maaliyyuu haa dubbatu bifa maaliyyuu haa qabaatu eessayyuu haa jiraatu akka garboomee nama gara biraaf bitamu hin barbaadu Waaqayyo. Akka mirgi isaa dhiitamee ittiin bulu hin barbaadu Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa firdii qajeelaatii Waaqa dhugaatis immoo seenaa keessattiyyuu yeroo ilaallu yeroo moontoliin kanarraa jallisanii fedhii isaanii guuttachuudhaaf nama dhiisanii bulchuudhaaf qabeenya saamuudhaaf yeroo irraa jallisan kana raajonni hedduun fuuldura dhaabbatanii dhugaa Waaqayyoo kana ibsaa turan. Akkasumas immoo raajonni sobduunis immoo turan. Amma raajota hedduu gurguddaa keessaa akka Isaayyaas fa'aa akka Daani'eel fa'aa kun baay'ee mootolii kana mormaa turan. Waan sin gootanii gaarii miti qajeelaa miti jedhanii. Har'as karaa waldaa warri waldaa tajaajileedhaan kuni warra mootolii dhiitanii ajjeesanii ammas cunqursanii qabeenya isaa saamanii bulchuu barbaadan kana jala dhaabbachuu baannaan ergamni isaanii maalidha reegaa? Waaqayyo isa kamidha tajaajilaa jiru reegaa? Sabnoo du'aa jira, sabnoo dhiitamaa jira, sabnoo qeesaa irraa buqqaa jira, kan Waaqayyo kenneef irraa nagaadhaan jiraachuu dhabeera, bahee galuu dadhabeera. Egaa kana hin labsani taanaan, kana hin dubbatan, kana jala dhaabbatanii gocha keessan kana dhiisaa hin jedhan taanaan sagalee Waaqayyoo isa fayyinaa isa kamidha labsure. Sanbatuma sanbata yookaan dilbatuma namoota walitti qabanii
boohaa kadhadhaa jedhanii ol utaalanii gad utaalanii waaqayyo nurraa hundi jechuun hin ga'u. Isheen sababa itti galii argachuudha. Isaanis karaa tokko horii namarraa sassaabbachuudhaaf yoo ta'e malee akka warra raajota sobduu sana waan qajeelaa natti hin fakkaatu. Isa dhugaa kana qabannee otoo hin sodaatiin eessattiyyuu labsuu qabnaan jedha. Macaafa qulqulluu keessaa kaasuudhaaf Luqaas 4:18 yoo dubbistani fakkeenyaaf raajota gurguddaa keessaa Isaayyaas 61 otoo dubbistani waaqayyo saba isaa bilisa baasuudhaaf akka halkanii guyyaa hojjetu wajjin dhaabbatu nu barsiisa sagalee waaqayyo. Kanaafiyyuu otoo lallabni yeroo yerootti akkaataa haala jireenya namaatti wal simateetu kennama ta'e sagalee waaqayyo kuniyyuu jiruurra ooluu danda'a. Sodaan waaqayyoollee dhufuu danda'a. Keessumaa Oromiyaa keessatti safuun deebi'ee tasgabbaa'uu danda'a. Sodaan wal dhaggeeffachuu, abbootii kabajuu, akkaataa umurii keenyaatti akkaataa sirna waaqayyo kaa'ee Oromoon itti bulaa ture. Sirna gadaa dimokiraasii sana akka ijaaretti akkaataa sanatti kan wal simsiisee sila akka nagaaf tasgabbii jaalalli biyya keenyatti akka ta'u kan godhu malee sila waldaadha. Waldaa keessammoo gaggeessitoota waldaa warra luboota warra qeesolii jedhamanis warra imaamota warra masjiida gaggeessanii kana faati. Kanaaf hireen keenya guddaadha garuu hojiin keenya immoo xiqqoodha. Akka amantiin laaffataa dhufu gaggeessaa sanatti laaffisa jechuudha. Kanaafiyyuu sirni ittiin bultummaa namni sooshaal kiraayisis jedhu kanaaf baay'achaa dhufe amma. Namni waliin dhaggeeffatu, waliin kabaju, ilaameen hin jiru, safuun hin jiru. Rakkinni kun guddaan nu keessa jira jechuudha. Gaaffii kee deebiseera ta'e. Galatooma dhaggeeffatoota keenya luba Silashii Booranaa wajjin jirra. Haadha yerootii waliin qabsiifnetu luba Silashii. Amma akka jettanitti durmaallee ture akka raajii Isaayyaas fa'aa durattiyyuu cunqursaa ilma namaa mormaa turanii. Wayituma sana immoo warrumti raajimtoota jedhaman immoo kan cunqursaa deeggaranillee turan kan jedhu kaastani. Kanaaf dantaa afaan alaallatuuf deemu ka jedhudha. Mee anumas dhiyootti ta'e haalaallu Oromiyaa keessatti. Dhugaadha bara afaan Oromoo fi Oromummaan saalfii ta'e badiirra ga'e sana amantaa kiristaanaa keessaa akka Aasteer Gannoo fi Abbaa Gammachiis ga'ee guddaa qabu. Isa booda kana immoo lubi guddinaatumsaa hanga lubbuu isaaniitti dhabaniitu ga'ani. Kan isaan lubbuutti dhaban kana fincila diddaa Oromoo keessa deemaa waggaa ga'e kana ji'oota 3 akkas dura luboonni Gondor keessa jiran waan mootummaan Itoophiyaa Amaaraa irratti fudhatu ifatti bataskaana keessatti gadi ba'anii lallabanii balaaleffatanii gariin iyyuu dirree seenani. Lubni Oromoo tokko immoo waa'ee warra du'een uumaa tokko toon kaasiin akkamittiin konkolaataan gubata akkamittiin warshaan gubata ka jedhu meeshaaf iyyanii kitaabni qulqulluurrayyuu Oromoo ka jedhu hin jiru Itoophiyaatu jira ka jedhu haasa'anii kun marii guddaa ta'ee ture Oromoo keessatti. Ala kanattillee lakkii nuti wal addan qoonnu ka jedhan jiru. Kitaaba kana Oromoof addatti galeetudha moo maaliif kan isaan akka hordoftootuma gita isaanii saba biraa keessa jiranii gariin isaanii gadi ba'anii kan Oromoodhaaf hin dubbanne yookaan faallaa Oromoo waggaa dhaabbatanii luba Silash. Kuni maddisaa wallaalummaadhaan jedhanii hubannaa dhabuunsa. Maaliif haasarii warri ofiin jedhanii lallaboonni amma yana sana garri caalu warra ufumaan of moggaasanidha. Sababii wangeela dubbisanii waa haasa'uu danda'anii haasisa jedhanii of moggaasu. Baay'een isaanii kwaalifikeeshiniin qabani. Seenaa liijiniin baranne. Keessumaa immoo sagalee waaqayyoo keessatti kiiwoord kan jedhamu jiru amma. Jechi baay'ee murteessaa kan ta'an hiika yaada sanaaf. Kun egaa kan maddanii afaan jalqabaa kan ta'e Laatiin Greek kana keessaati maddu. Yoo formal education kan institutionii keessa galanii kana xiinxalanii hin baranne baay'ee rakkisaadha. Waan inni jedhu hubatanii dhugaasaa labsuudhaaf. Kanaaf hubannaa dhabuunsarraa kan madduun jedhama. Maaliif yommuu otoo ilaallama seenaa kana otoo ilaalle waa'ee afaanii kanaa waa'ee biyyaa kanatti dhaloota noo dura turanii hammina isaaniitiif rakkina isaaniitiif dhumiinsa bishaan jedhamu sanaan dhumanii booddee Noahii fi maatiinsa beelladaa fi
bineeyya adda addaa qabatee kan akka ajaja waaqayyotti hafanii dhaloota noo ta'an keessa fakkeenyaaf noo ijoollee sadii dhashe Seem, Kaam, Yaafet kan jedhaman. Kun seera uumamaa boqonnaa 10 keessa jira. Kaam immoo Kuush dhashe. Kuushii fi ijoollee gara biraa dabalatee dhashe. Egaa sanyiin Oromoo Kuushidha jechuudha. Hubadhu gaasirratti. Yeroo kitaabni qulqulluu kun barreeffamu afaan Giriikiitiin maqaa Kuushitu beekama. Kuush kan jedhamu kana. Kuush immoo bakki jiraataa ture biyya Gibxii kaasee hamma dhaqee Zimbabwee jedhamu kana ga'utti galaana diimaa bitaa mirgaan jedha. Keessumaayyuu sududa laga Abbayyaa yookaan mormoo kana qabatee dhaqee hamma kibba booda fagoo ga'utti kan mushkile. Egaa ilaali. Amma yeroo keessumaa mootummaa Roomaa keessatti addunyaan beekamtu gaa Midilistii kana qabatte naannoo Mediteraaniyaan kana dhaga. Yeroo booddee gaafa babal'atee namoonni iddoo baay'ee diskabarii gochaa dhufanii amma warri Giriik warra Afrikaatii warra horsee Kuush keessaa dhufan kana gaafa arganii bifti isaanii akka bifa warra Giriik miti. Isaa bifa isaan beekamni gurraacha. Kanaaf maal jedhanii afaan Giriikiitiin Ethioopii jedhan. Ethioopii jechuun burning place jechuudha. Fuula gubataa jechuudha. Isa Ethioopii ta'ee dhufan afaan Giriikii kana yeroo booddee afaan Ingiliffaatiin yeroo hiikamu maal jedhanii Ethioopia jedhan. Fakkeenyaaf macaafa keessaa Isaayyaas 11:11 irratti yeroo laallu Waaqayyo akka isaa biyya Kuush irra hin diriirsaa'edha. Biyya Kuush jedha ilaali. Achuma keessatti immoo hiika isaa afaan Ingiliffaa yookaan afaan Amaariffaatiin immoo yeroo ilaaltu Ethioopia jedha. Hubadhu gaa. Kanaaf Ethioopia kan jedhamtu kuni hiika fuula gurraacha namoota ta'e Afrikaa guutuuf warra gurraacha ta'e nama addunyaarra jiraatu hundumaaf kan kennamedha malee spesifikaalii saba amma biyya Ethioopia jedhamtu kanaaf kan kenname duwwaa. Kunumti dhugaanuu bahaa jechuudha. So asirratti egaa warri lallabanii wangeera warri lallaban kuni sagalee waaqayyoo keessa Oromoo kan jedhu iyyuu hin jiru. Oromoo hin jedhu garuu sanyii Oromoo keessa jira inni hangafti inni horteensa innis Kuush. Isuma afaan isaanitti lallaban kana afaan Amaariffaa kanatti Amaara kan jedhu hin jiru achi keessa. Kanatti dhibu immoo. Hin jiru dhugaa. Kanaaf iyyuu hubannaa rakkina guddaa hubannaa keessa kana maqaadhaaf egaa taayitilii dooktaru hin jedhu dooktarummaan immoo peepar riisarchii hojjetee qo'atee bitaa mirga laalee macaafa baay'ee dubbisee waan haaraa tokko nama argateetu kwaalifaayi ta'ee akkas ta'an takka taayitiliin isaanii baay'ee na dhiba akkamitti akka argatan. Otuma waan tokkollee isaaniif ifa'uu baate mee haa turu. Yeroo kan dubbisaa nan ilaala jechuun waan tokko garuu luboonni tokko warri afaan gara biraatiin tajaajilan Oromoo mata'anii Oromummaa isaanii irraanfatanii booji'amaniiru of gurguraniiru kan Waaqayyoo isaan taasisee uumerraa irra biraa ta'anii hojjechaa jiru. Kunuutti bu'uudha. Waaqayyo biratti isaan gaafachiisa. Kuni identity crisis jedhama. Dura Waaqayyo akkasii uumetti qaama sii kenne, bifa sii kenne, afaan sii kenne, aadaa sii kenne sana kabajuudha qabda. Waaqayyoon kabajuudhaaf. Waa'ima Waaqayyo dubbachuudhaaf iyyuu. Erga ofii keefitti amantee kanaan ofitti boontee afaan adda addaa barattee dubbachuu dandeenya. Ani amma waldaa Ingiliffaa dhaqee nan lallaba. Amaariffaallee yoo namni waldaa koo dhufe afaan Oromoon beeku taanaan afaan isaan beekanii nan ibsaaf. Afaan kan barattee dubbachuu dandeessudha. Yeroo sababii haala jireenyaaf haala bu'aaf jedhamee saba akka gaditti ilaalee saba gara biraatti bira dhaqee yeroo akkas dubbatamu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama qeenfachiisa. Kanaaf anani jedhuu barbaade maa'inni identity crisis keessa galuu hin qabnu. Uf barbaanne uf ta'uudha qabna jalqaba duraa. Isa booddee sagalee waaqayyo isa dhugaa kana lallabna taanaan dhugaasaa qofforree karaa adda addaa erga hubannee booddee dhugaa kana namootatti dabarsuu nurra jira.
Elaa asirratti luwa silash akkuma majettani erga Oromoon hin beekamu ta'e warra Arjentiinaas hin beekaman ta'e Mongooliyaanis Chaayinaanis hin dheeramne ta'e achi keessatti amantaa kana babal'isuu keessatti iyyuu namni uf ilaaluu danda'ama fakkeenyaaf erga Oromoon nan beeku jedhee ani maaliif sana sordofaree jedhuu ni mala. Amma lubni Oromoo tokko hin jiru achi keessatti hin beekamtanii yoggaa jedhan amantaa sana babal'isuu irratti iyyuu miidhaan qabaatu. Kabiraa isuma amma jettan kana bara durii sana gurguramanii akka garbaatti biyya faranjii keessattuu jiraataniiti isaanuu uf hin ganne uf hin wallaallee eenyummaa isaaniillee akka ummata isaanii barsiisanillee barreessanii lafa kaane Asteerii fi Abbaa Gammachiis. Dhaloonni har'aa jaarraa 21ffaa keessatti jiraatanii uf wallaalee masiin jettan kun maalirraa maddame yoo dhuguma isa ta'e. Ammas kan hin jedhu gabaabsee hubannaa dhabuusadha. Amma fakkeenyaaf waa'ee afaanii takkaafteerraa hojii ergamoota boqonnaa 2 guutummaadhumatti yoo dubbifame keessumaayyuu lakkoofsa 11 osoo ilaalame hafuurri waaqayyo gadi bu'ee karaa ergamoota gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dubbachuutti ka'u afaan yeroo sana addunyaarra jiru hundumaan namoonni achi jiran sagalee waaqayyo dhaga'an. Ayyaana warra jiru kana ayyaana Pheenxeqoosxee jedhamu kana namoonni mootummaa Roomaa jala jiran achitti Yerusaalemitti wal ga'u turan waggaa waggaa. Hundumtu namoonni achitti wal ga'an afaan ofii beekanii fakkeenyaaf egaa shakkii tokko malee horteen kuush achiin jira afaan kuush kan dubbatan hundumtu sagalee waaqayyo afaan isaaniitiin afaan itti beekanii dhagahanii jechuudha. Warra Kana'aanis akkasuma warri Westis akkasuma warri Roomaan akkasuma warri Giriikotaa warri Eeshiyaanotaa hundumtu afaan waaqayyo kenneefi sanaan sagalee waaqayyo dhagahanii jechuudha. Kanaaf ergamoonni gooftaa sabbottee humna argatanii gaafa garagaratti tatamsa'anii afaan namoonni beekan sanaan sagalee waaqayyo kana tamsaasuu danda'anii jechuudha. Kun tokko. Lammaffaa immoo seenaa biyya keenyatti yeroo dhufnee ilaallu yeroo kiristinnaan biyya Abisiiniyaa jedhamu kana karaa Konstaantinoopel karaa Ijipt ba'ee gadi yeroo dhufu jaarraa afraffaa keessa dhagaa seenaa keessatti kan jaarraa afraffaa keessa isa booddee amantiin kun achitti yeroo hundaa'u warri Abisiiniyaa mishinari gaarii hin turre jechuun sagalee kana tamsaasuudhaaf humna hin qabanii dandeettii isaas hin qabanii achumatti baay'ee ture ukkaamamee baay'ee ture. Kanaaf keessumaa erga jaarraa 16ffaa keessa erga keessumaa Maartin Luuter afaan laatiin duwwaatiin kan ture sagalee waaqayyo kan labsamu Yuroopitti illee afaanota hundumaatti Jarmaniffaa yeroo hiikee kana riifoormii godhu booddee jaarraa 19ffaa keessa akkuma silatti kaaste hiikaa awwaajii kan jedhamu mucaa xiqqoo haadha isaa jalaa fuudhamee garbummaatti gurguramee dhaqee masawwaan yeroo mishiinaroota kana argatu keessumaa Swiidin mishiinarii kana argatu isaan luba sabaasaniif isa barsiisutti ka'an. Mucaan baay'ee kormee cimaa ture barumsa isaa takkaatti keessa ba'ee biyya Stookholm Swiidinitti erganii kooleejii barsiisanii yeroo Phaawulos lallabu namoonni garbummaatti warra qabatan kana akka obbolaa keessanitti ilaalaa akka mucaa keessanitti ilaalaa isaan uumama waaqayyooti jedhee kan luba baase ture maqaan Oneesimoos jedhamu kun. Kanaaf yeroo hiikaan cuuphamu maqaa Oneesimoos kana kennaniiti jechuudha. Isa booddee inni baratee dhufee sagalee waaqayyoo kana sirriitti hubatee biyya hooggan deebi'ee dhufee asmaraa taa'ee kullu bakka jedhamu Asteer Gannoo fi akkasumas ijoollee shamarran dargaggoota Oromoo achitti qabamanii jiranii akka garummaatti dhufanii achi guutan sana isaaniif lallabuutti ta'e afaan isaaniitiin afaan Oromootiin. Otoo kana jedhu sagalee waaqayyoo kana macaafa qulqulluu kana hiikuutti jalqabe jechuudha Asteer wajjin. Guutummaatti macaafni qulqulluu afaan Oromootti kan hiikame bara 1889 ture. Guutummaatti. Asumaan tuqaa darbaame Amaariñaatu moo afaan Oromootti dura hiikame? Afaan Oromootti dura hiikame. Kana hiikuutu kun ture na dursite malee. Hayyee. 1889tti guutummaadhumatti hiikamee dhume afaan Oromoo. Kan siribu afaan Amaariffaatiin Amaariffaa isa ammayyaatti anaa kanaatiin kan inni hiikame 1962 siriba. Isayyuu Haayila Sillaaseetu fedhii isaa ta'ee akka hiikamu godhe malee
yeroo sanatti warri amantii ortodoksii qabanii achitti geeziidhaan ture. Waan hundumtuu deet laanguweej jedhama. Day to day life irratti ittiin tajaajilamu namni afaanuma waldaa ortodoksii ture malee afaan namootaa hin turre. Dhaggeeffattoota keenya Luba Silashii Booranaa afaanadha mariirra kan jiru ammas. Mee asumarratti afaan Oromoo bara 1880 keessadha kan inni hiikame kitaabni qulqulluu gara afaan Oromootti jettan. Afaan Amaarinyaa immoo bara 1960 keessadha jettan. Dura amantaa kiristaanaa ortodoksii keessatti gi'iizima qofatutti dhimma ba'aa akka turedha kan amma himtan. Bara Amaarinyaatti hiikame kana bara sidhaa kan kuushii isa duraan jiru afaan kitaaba qulqulluu duratti barreeffame keessa biyya kuushii kan jedhu inni ture gara biyya Itoophiyaa jedhutti kan jijjiirame Amaarinyaa isa jalqaba waggaa hiikamudha moo adeemsa keessadha laata? Yeroo sana yeroo jijjiiramu sana Itoophiyaa kan jedhamutti already maaliif biyyittiin Itoophiyaa jedhamteetti yeroo sana. Bara 1960 keessa. Kanaaf Amaarinyaa isa jalqabaa keessa jira jechuudha. Bakka kuush jedhu Itoophiyaa kan jedhu bakka buusaniifi kan jechuudha. Garuu kitaaba qulqulluu isa duraarra immoo Itoophiyaa kan jedhu hin jiru. Hin jiru. Akkasumayyuu hin jiru. Geezii keessa isa jalqabaa afaan Oromoolee amma ammaatti Onesmoos afaan baay'ee danda'a. Inni yeroo hiiku jechoota kana afaanota kana wal bukkee qabee ilaale. Oriijinaalii isaa yookaan isa hundee isaa irraa immoo hin kaasne warra teeknikaal wordii akkasii kan. Kanaaf kuush jedhama yeroo hundumaa duraan. Ammayyuu wangeela afaan Oromoo keessatti kitaaba qulqulluu afaan Oromoo keessatti kuush jedhameetu argama. Fakkeenyaaf amma biyyi dhiyaa kun hedduun isaanii amantaa kiristaanaati. Gaafa biyya tokko faana waraana keessa seenan dhaqanii ma lolu. Kiristaanaadha nuti nun laallatu jedhanii dhiifne. Ameerikaan bara Kuweet dhaqxee Iraaqii keessaa baasuuf jette Buush inni hangafaa mana amantaa kadhachiisaa buleetu kan inni dhaqe. Namoonni luba ta'anii waggaa barsiisan qawween kuni abaaramaadha saba addan qoonnuu jedhu. Amantaan kuni Ameerikaa keessattis gahee inni qabaatu jira ture waggaa seenaan ibsutti. Mee kitaaba qulqulluu keessa jira bilisummaa sabaa argachuudhaaf gaheen amantaa maa inni Luba Silash? Kitaaba qulqulluu keessatti saba Israa'el Waaqayyo yeroo karaa Museefaa karaa Iyyaasuu fa'aa gaggeessu sana booddees immoo moototatti yeroo darbu akka Daawit fa'aa Solomoon fa'aa kana yeroo ilaallu Asteer fa'aa diinota isaanii kan jedhaman egaa warra lafa Waaqayyo isaanii waadaa gale sanarra warra jiranii irraa lolanii kaasuudhaaf yeroo isaan dhufanii isaan lolaniif humna ta'uudhaaf kan isaanii uf dura qabanii deemaa turani Ark of the Covenant jedhamu kanadha. Inni immoo abboommi sagalee Waaqayyo kurnan tulluu Siinaa irratti Waaqayyo Museef kennedha. Gabatee taabota irratti barreeffametti kennameera. Isa qabataniitu deemu. Isa dura deemsanii luboonni kadhatanii Waaqayyo jabina kennuuf kennin wajjin ta'e jedhaniitu gaafa dhuguma garaa qulqulluudhaan kadhatanii isaan deemanii immoo inni jalan dhaabbatu ture. Garuu gaafa garaa lamaan kadhatanii immoo hamuyyuu turan isaaniyyuu. Egaa ammas sanumarraa ka'eet egaa mootoliin keessumaa Konstaantin kan jedhamu kan mootichi Roomaa ture erga kiristiyaana ta'eeti amantii fi mootummaan wal faana akka qaama tokko kan hojjechuutti ka'e. Sanadha humna moototaatiin amantiin baay'ee babal'achuu kan danda'e. Maaliifi humni mootummaan jira amantiin achi wajjin hin labsamaa. Akkasumas immoo biyya Itoophiyaattis akkasuma ture. Amantii fi mootummaa addaan hin baasu. Peetriyaas kan jedhamutu itti gaafatamaa waldaa ortodoksii guutummaatu nugusallee ni dhiba. Haga isaaniin hin qotamu mootiin tasasamuu hanga jedhattillee ሰማይ ታረስም ንጉሥ አይደርስም jedhanii suyyuma egzaabeeriyyuu jedhanii waaqatu erge muudama waaqaati waaqanna muude simbulchuudhaaf ka jedhu mitiire yaa akkas jedhanii akkasitti jechisiisanii waan gadi isaanii guuttatanii ga'anii seenaa biyya kanaa yeroo laallu seera Ameerikaa yeroo laallu achi biyya Awurooppaatii tokkoffaa persecutionii ture yeroo protestaantiin karaa Maartin Luuter ka'u sana reformii godhu sana hin jaallanne warri Roomaa afaan Roomaa baay'ee persecute isaan godhee baqatanii dhufani religious persecutionii baay'ee isaanii achi fileeyyuuti booddee faamiin haa ta'uyyuu malee akka biyya Irish fa'aa kana
amantii fi mootummaan adda yeroo jedhamu biyya kanatti oofishaalii haa jedhamu yookaan konstituushinii isaanii keessaa haa kaawwatan malee garuu chaapleeniin hin jiru. Kanaaf egaa Bushis baay'ee kiristiyaana Saadaam fa'aa Gadaa fa'aa kana akka jihaadistiitti isaan fudhatanii balaaleffachaa turanii garuu jarri suni moderate baay'ee namoota ammayyaa turanii amantii isaanii amma kanaatti iyyuu kan cimsanii qabatanii hin turre garuu weerarri sunii fi garmalee nama gochuun suni maal dhalchee asis kan jedhamu kana dhalche warra extremistii kana dhalche Kiristoos waggaa 3 hanga ture keessatti barsiisni isaa wangeela keessatti iddoo hundumaan ilaalla barsiisni isaa jaalala nageenya obbolummaa asirraa isinuu fiddan akkas jedhu gam Oromoonni akkas jedhu gariin isaaniillee warri kadhatan jiru dhugaadha warri garaadhaan bu'anii kadhatanii gargaaran illee ni jiru gariin isaanii garuu Waaqayyo lolaan jennee Waaqayyo nagaa labsaa jedhu biyyi keessan hoggaa reebamu biyyi keessan hoggaa du'u hoggaa ajjeefamu ka'iin falmatiin jedhaare namoonni tokko jaa akkas jedhanii dhimma sabaa keessa wayita isaan lagatan dhimma sabaa keessan galu hoggaa jedhantu waan mul'atuufidha warri amantaa gaggeessan qofa otoo hin taane warri hordofan illee jara jiran. Dhala namaa garmalee ajjeesu kan gara balleessu kan hidhee akka sa'aa akka beelladaa hidhee rakkisu maatii kan jeequ maatii kan buqqisu kun hojii hafuura hamaati hojii seexanaati. Hojii seexanaa kana immoo loluudha qaba. Hojii seexanaa kana mo'uudha qaba mo'uu qabu. Guutummaadhumatti wangeelli kana dha'edha. Seexanatti harka hin kenninaa. Amma biyya keenya irra kan ta'aa jiru kun hojii seexanaati. Lucifer jechuun hin danda'an hojii gochaan mootummaan biyya sanaa uummata saba biyya sanaa irratti kan inni hojjechaa jiru. Kanammoo caljennee ilaaluu hin qabnu. Yesus Kiristoos mataan isaa yeroo barsiisaa ture sana Beet Maqdas jedhamu sana keessatti warra daldaltuu warra bittee gurgurtaatu baay'ee ture. Waa'ee sagalee Waaqayyoo waa'ee fayyina dhimma hin qaban ture. Dhaqee jalaa bittinsee beeyyata isaanii waan hundumaa gaggalagalcheetu keessa alee hanga kanaatti ilmi Waaqayyoollee godheeraa jechuudha. Har'a immoo manatti dhufee si ajjeesu manatti dhufee haadha warraa kee obboleettii kee gudeedu kuni Lucifer seexan hafuura hamaa jedhee kan mo'amuu qabu kan rukutamuu qabudha immoo kadhannaa duwwaan rukutamuudha qaba mo'amuudha qaba barbadaa'uudha qaba kanarraa kan hafe seexanni gooftummaa nurratti argate akkasitti jireenya hin jedhamu hafuura jaalalaa hafuura waaqayyoo sana isa kamidha reeni kan labsina guddisna jedhu seexan nu dhuunfate ani warra akka jedhaniif baay'een gaddaa garuu namni keenya kana hubachuu qaba. Tarii nama reebamu nama ajjeefamu nama saamamu nama godaanu nama hiyyoomu otoo arganii callisuunoo jannata nama gashaa laata akka amantaa keessa jirutti maaliif akkuma haasaa jirru kana warri lakkii keessan galu warri jedhanii sanaafi callisuun immoo fudhatama qaba amantaa sana keessatti. Waan tokkollee fudhatama hin qabu. Kuni maalitti nu fidaa barsiisa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos keessatti Maatiyos boqonnaa 5 keessatti dubbatu sana warra beela'eef warra dheeboteef warra gadadameef warra rakkateef warra booji'ameef waan baay'ee achi keessatti dubbata. Isaanis kan gootani anaaf akka gootanidha jedha. Hireen waldaa otoo ta'e akka wangeellaatti yeroo kana yeroo akkasii kana yoo meeshaa qabatanii deemanii waraanuudhaallee najjeesne jedhanii sodaatanillee warra sababa kanaatiif miidhame madaa'e mana yaalaa ciisanii warra akkasii kana gargaaruun illee waan tokkodha. Garuu maal gootane kana gochiiyuu hin danda'anii maaliif Lucifer irra jira. Seexana cimaa hafuura hamaatu biyyattii sanarra jira. Ati qarshii tokkollee fuutee gargaaruu hin dandeessu. Ani namoota achi dhaqatanii dhufanii as jedhanii biyyeenya kana argeera. Nama narsii ta'e tokko yeroo fuunee gargaaru yaalii gaashaa goonu faana deemu hin jaallatan jedhe. Booriftaan nu achiin jirru jedhe. Kunoo kanatu biyya keenya irra ta'aa jira. Garuu Waaqayyo kana hin jedhu. Waaqayyo kan beela'ee nyaachisii, kan gaaree uwwisii, kan dheebote dhugaatii kenni, kan rakkate wajjin ta'idha jedha. Yeroo akkasii kana yeroo dhuguma Waaqayyo kan hundumaan nurraa eegu kana hin goonu taanaan sagalee mataa yoo labsuu dhiisnee wayya.
Maaliifi murtiin isaa nu eeggata booddee nu gaafachiisa booddee. Callisuun iyyuu booda bakka yaadame sana nama geessuudha kan isin jettan bakka biraa nama geessuu danda'aadha. Dhugaadha. Galatooma luba Silashii Booranaa dhaggeeffatoo keenya yeroo bal'aa fudhannee amantiin gahee bilisummaa keessatti mirga uummata tokko nama tokkollee haa ta'u kabachiisuudhaaf ilaalaa jirraa keessattuu immoo kan Oromootti gadi fageenyaan keessa galletu mee isa kana asumaan fidnee haala yerootti agallummu amma dhimma Oromoo kana kan diyaasporaa jiru hordofaa jirtu jedheen abdadha. Waan waloo irratti xiyyeeffachuu qaban otoo jiruuti sabaa himaa hawaasaa irratti yoggaa walitti duulan garee uummatanii diyaasporaa kana keessa mul'ata. Maalirraa madda kun akkasin hubattanitti luba Silash kanaafoo fallillee maalinni gara xumuraatti deebaa jirra. Ani wanta kana baay'ee na dhibeetiin talaan ture ergan biyya sana dhufe waggaa 12 fixee kan yaade akkasin turre baay'ee gadi na jalaa bu'ee akkuma dhufeeni hawaasa Oromoo Kalifoorniyaa jiru naannoo Bay Areaatti hirmaachuun naqee waldaas deemuutti ka'ee namni baay'ee wal tuffataa wal naggeeffatu baay'ee na dhiba ture. Booddee garuu akka yaadetti guutummaa Oromiyaa irraa dhufee asitti wal arge malee waliin beeku duubee waliin beeku eenyu maal akka ta'e hin beeku kanaaf wal tuffataa kanaaf waliin dhagahu kan jedhu irraan ga'e ammaatti illee amma yeroo darbee akkuma carraa ta'ee Atlantaa konferansii sana deemeen ture yeroo jalqabaaf namni gara 600 ta'u iddoo tokkotti ilaalcha adda addaa siyaasa adda addaa keessa kan jiru gaafa achitti wal ga'u iddoo na gammachiisee ture garuu achuma keessatti immoo malaammaltummaan konspiraasiin keessumaa karaa siyaasaa kana tokko ol kaasuu tokko balaaleffachuu hankoo caala jechuu karaa kanatu wayya jechuu gaafan hubatu waan baay'ee hir'ina guddaa qabu naannoo warri diyaasporaa kun baay'ee gara caalu garuu baay'ee humna abdii kannaa kennu waa'ee tokkee biyyaati. Biyya keessa namni kaabaaf kibbaa bahaa lixaa islaama kiristiyaana otoo hin jedhin sagalee tokkoon yaada tokkoon sosocho'eera. Garbummaan naga'ee jedheera. Dhiitamuun naga'ee jedheera. Taa'ee ani nama tokko nyaachisuun naga'ee jedheera. Kun humna guddaa baay'ee humna guddaa naaf kenna. Kanarraa kan hafe diyaasporaan kuni baay'een isaa mainstream ta'eera jechuun odeeffannaa fi haalli biyyatti jirullee namni hin beekne jira. Baay'ee nama konfiisti ta'e. Gara caalu kan isaan irratti qabdatan feesbuukii kanaan kan ergamu yookiin suuraan ka'ee kan ergamu kanaa. Kun immoo beekumsa guddaa hubannaa namaa hin kennu. Kanaaf iyyuu ani baay'ee nagarsiisaa ammasi furmaanni diyaasporaa kanadha kan hin jedhu si hin qabu maaliif ammayyuu namni keenya baay'ee bittinnaa'ee jira. Dhaaba Oromoo bilisoomsu tokko jedhamee jalqabame amma 8-9 jedhamee yeroo dubbatamu yeroo darbee baay'een ajaa'ibsiifadha. Maqaa isaaniiyyuu ani hin beeku. Isa duwwaayyuu miti. Waldaadhumti Oromoollee tokko miti diyaasporaa kanatti. Walii galteedhaan rakkina biyya keessa ta'aa jiru kana wajjin dhaabbachuudhaaf malatti dhoofnee karaatti namoota kana gargaaru walitti dhufneellee waaqayyo Oromoo kana kadhannu waan tokkollee hin jiru. Meeqoonni abbootii amantaa akka keessanii maal ta'uu qabame? Akka yaada kootti abbootiin amantaa hiree guddaa qabachuu danda'u. Otoo ta'e neetwoorkii uumnee walquunnamtii adda addaa uumnee waldoonni Oromoo kun walitti dorgaggeessuun kun walitti dhufnee akkamitti biyya sanaaf gargaarsa goona gargaarsi akka deemu haala akkamitti qindeessina isa jedhamutti illee aslitti otoo mari'annee non-profit organization tokko uumne karaa waldoolii biyya keessa jiran karaa amanamoo ta'an sana chaanalee uumne amma tokkollee gargaaruu waan dandeenyu namni kana yaada isaa godhatee namni kana kaasullee tokkollee hin jiru. Ani amma yoo tarii reediyoo simbirtuu kana dhaggeeffatan ta'e adaraan jedha. Paasteroonni gaggeessitoonni waldaa Oromoo diyaasporaa jiru non-profit organization tokko dhaabnee as teenyee duwwaa oduu dhaggeeffachuu yookaanis immoo torbeetii wal geenyee bo'uu duwwaa osoo hin ta'in qabatamaan amantiin keenya kun jiruurra akka oolu jiruutti akka hiikamu gochuu akka dandeenyu walitti haa dhufnuu jedheen adaraa isaanii jedha maqaa waaqayyooti.
kanarraa kana fi diyaasporaa warra siyaasa hordofanii warra bifa adda addaatiin waan baay'ee hojjetanii kana walitti fiduun baay'ee rakkisaadha. Maaliif durumaan kaasee kan irratti hojjetamedha. Ammas Lucifer kun seexanni kun hafuurri hamaa kun Oromoo baay'ee diigee waggaa 25 duwwaayyuu waggaa jaarraa tokko kan irratti hojjetamedha. Anatu caalaa hankoota akkasii taayitaa fi kan taayitaa afaan qophaa'uu jira. Shaantaasaa gotottee deemee waajjira tokko qabachuu kan baay'ee nama dhibu. Dura re'een foonaa taatedha Oromoo waan akkasii kana. Kanaaf tajaajiluudha dura. Waan guddaan tajaajila kennuu qabatamaatti hojiirra oolchuu waan gaarii tokko waan bu'aa qabeessa tokko namoota keenya kan walitti fidu hojjechuu. Sanaan Waaqayyo nu gargaare karaa koo yoo hundumaati waliin taanee atleast utubaa qabsoo biyya keessatti gaggeeffamu kanaaf illee ta'uu hin dandeenye jira. Luba Silashii Booranaa amantaa kiristaanaa qabsoo bilisummaa saba tokkoo yookaan biyya tokkoo keessatti maal akka fakkaatu kan kitaaba qulqulluu keessa jiru eertanii fakkeenya raajotaa tuqxanii kan Oromoos wal cina qabdanii ilaaltanii akkasumas haala biyya alaa kanatti hawaasni Oromoo biyya alaa waan inni wal jedhaa jiru irratti illee yeroo keessa fudhattanii waan guddaadha haasofne galatomaa Luba Silashii fayyaa ta'a ulfaadha maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatomaan jedha. Galataa argatu dansu Waaqayyo eebbisu. Laaddu dhaalabaa koo hin kennuu labasaa homaanuun jijjiiruu kananii daamkansaa. Laaddu dhaalabaa koo hin kennuu labasaa homaanuun jijjiiruu kananii daamkansaa. Laaddu dhaalabaa koo hin kennuu labasaa doorsisa sodaadhee maafan kakuu cabsoo. Laaddu dhaalabaa koo hin kennuu labasaa doorsisa sodaadhee maafan kakuu cabsaa. Nama seenaan balfee ilma baana baaree gada deemtuu namaa tanaaraa mudaare. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale. Nyaatu seenaa abbaa kuudureen badamale. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale. Nyaatu seenaa abbaa kuudureen badamale. An kaleessa beekaa har'a seen wallaalu seenaan mannaan jedha yoon kakuu awwaalu. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale. Nyaatu seenaa abbaa kuudureen badamale. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale. Nyaatu seenaa abbaa kuudureen badamale. Laaddu dhaalabaa koo hin kennuu labasaa homaanuun jijjiiruu kananii daamkansaa. Laaddu dhaalabaa koo hin kennuu labasaa homaanuun jijjiiruu kananii daamkansaa. Laaddu dhaalabaa koo hin kennuu labasaa doorsisa sodaadhee maafan kakuu cabsoo. Laaddu dhaalabaa koo hin kennuu labasaa doorsisa sodaadhee maafan kakuu cabsaa. Angosa abdatee mootiin yoo maggalee seenaan gurguranii lubbuun bitu malee. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale. Nyaatu seenaa abbaa kuudureen badamale. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale. Nyaatu seenaa abbaa kuudureen badamale. Bukkeen barargatee nyaakka dagaa cabsuun atti baannatu yoo jiran na jaabaasu. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale. Nyaatu seenaa abbaa kuudureen badamale. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale. Nyaatu seenaa abbaa kuudureen badamale. Qulqulloota akka dhiiga saree haadha manaa wajjin dhangalaasuu baree. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale. Nyaatu seenaa abbaa kuudureen badamale. Nyaatuma kabbaa kuudureen badamale.
nyaatu seera baakuu hin baadamne. Halkan mari'ate saguyyaanu waaqayyotti dhufa yoo ta'u saguutu. Nyaatu maka baakuu hin baadamne. Nyaatu seera baakuu hin baadamne. Nyaatu maka baakuu hin baadamne. Nyaatu seera baakuu hin baadamne. Laaddu dhaalafaa koo hin kennu labasaa Omaanuun jijjiiruu kananii daamkansaa. Laaddu dhaalafaa koo hin kennu labasaa Omaanuun jijjiiruu kananii daamkansaa. Laaddu dhaalafaa koo hin kennu labasaa Doorsisa sodaadhee maafan kakuu cabsoo. Laaddu dhaalafaa koo hin kennu labasaa Doorsisa sodaadhee maafan kakuu cabsaa. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa warraa hubattaniittis bohaartaniitu kan jedhu abdii qabnaa. Akkuma kanaan dura ammoo sagantaa keenya irratti yaada gabbisu yookaan qeeqa yoo qabaattan yookaan odeeffannoo kennuu yoo feetan nu quunnamnaan gammachuudhaan isin keessummeessina jenna. Sirbalxaanu kanaan nagaatti kan isiniin jedhu Andasuu Duraati. Wana tekutuku yang kefakati Osuhawini kuchi munjabati Falantrisis haruritukum Asakhe kurati edinuma Wana tekutuku yang kefakati Osuhawini kuchi munjabati Falantrisis haruritukum Asakhe kurati edinuma Dinuma, yo khatiti mufitu, khatibana analikutu. Najibati tamadirani, hatal khabanu amumani. Ananani ye, ananani ye, ananani ye, ananani ye. Hanjalati dabe anyu khamarati, anyu khamarati. وبتجرد إني خمراتي إني خمراتي إني كمي كمي إني خمراتي إني خمراتي لكن إني كمي إني خمراتي إني خمراتي أستسملي خمتوني سباتي Yotim tegamat fatina pelati Kadkada bintun ambulti bintun Kecas pada ditun tamma Kastas mali khamtuni sabati Yotim tegamat fatina pelati Kadkada bintun ambulti bintun Kecas pada ditun tamma Anak koi sakti Ichakubakan bakti Wili desina tintabatu Lalu dabutan jalatu Ananani ye Ananani ye Ananani ye Ananani ye Anjalati dabi anyu khamarati Anyu khamarati Obatajrati anyu khamarati Anyu khamarati Inni kimi kimi anyu khamarati Anyu khamarati Lakin inni kimi anyu khamarati Anyu khamarati Astasmali khamtuni sabati Yotim tegamat fatina pelati Kadkada bintun ambulti bintun Kecas pada ditun tamma Astasmali khamtuni sabati Yotim tegamat fatina pelati Kadkada bintun ambulti bintun Kecas pada ditun tamma Anak koi sakti Ichakubakan bakti